Tolee duraan dursa maqaan keessan eenyudha eessarraa dhuftanii waaqayyo lafa kanatti gochaa maal isiniif godhe dhugaa ba'a? Tolee maqaan koo Muusisaa Caalaan jedhama. Kan inni dhufe Finfinneerraadha. Waaqayyo bakka kanatti wanti inni naaf godhe waggaa 3 dhugaa ba'een ture. Gaama dhugaa baatii sana immoo ergaan biraanaa darbee isa naaf raawwatame sanan dhugaa ba'uu dhufe. Waggaa 3 dura kan naaf ta'e bakka kanatti ani magaalaan Garguuteen jiraachaa ture. Baay'ee na dhukkubee humnaa ol riiferee dhameetiin dhufe hospitaala riiferaalaa gaafa naqee ciisu guyyaa 5 fi mana fincaanii taa'uu hin danda'u ture. Baay'ee garaan nama kokaa humnaa ol dhukkubsadhee sarjarii ta'uu qabda jedhamee beellamni naaf qabameen bakka kana dhufe. Sana gidduutti tun deebiin beellama sana gidduu gaafani bakka kana namni natti meennaan namni biyyaa dhufe bakka kanatti waaqayyo isa gargaaree natti himnaaniin dhufe yeroo jalqabaatiif bakka kana jechaadha. Sana booddee namni waaqayyoo raajeebbaan kaasanii ergaa gurguddaa natti dubbatanii wanta irratti hojjetame akka ni duuf sarjarii akkan hojjetamuuf jedhullee ani itti nimne isaanitti waaqayyo isaaniif ibseennaan guyyaa 4 booda akkati opereeshiniidhaan garaan kee baqaqee achumaan duutuu irratti hojjetameera jedhanii ergaa gurguddaa naa dabarsan kana waaqayyo gidduu galeera naan jennaan isumatti dabalee immoo ammas deebitee gaafa biyyatti galtu beellama du'aa siniif qabame magaalaan Garguutee irratti waan ta'uuf jedhu haalli nageenyaa jiru hundi gaarii akka hin taanee fi waaqayyo akka waan tokko akka hin taane akka waaqayyo na wajjin hin jiru akka inni na gargaaru ergaa gurguddaa natti dubbatanii sun hundumtuu naaf ta'ee waggaa 2 fi 7 irraa bakka kana dhufee dhugaan ba'ee jechaadha. Isa kanaaf irra deebitanii ammallee akkasii waaqayyoon naa galateeffatanii. Dabalaa gooftaatiin galateeffadha ammayyuu. Gaafa sana magaalaan Garguutee keessatti wanti ta'e namni hin beekne hin jiru jedhee yaada. Gaafa 24 jiraatamti magaalaa keessaa namni utuu beennullee nama 200 oli kan du'e sana hundumaa keessa dabarsee waaqayyoon na jiraachisee bakka kanatti akkan dhugaa ba'uuf carraa yeroo sana naaf laateef ammallee maaloo dabalaatee waaqayyoon naa galateeffadha. Sabni lillee dabalaati gooftaadhaaf isa du'aa jiraachisuu danda'uuf gooftaa dabalaa galateeffadha. Sana booda sana dhufee bakka kanatti gaafan dhugaa ba'u magaalaan Garguutee irraa abdii kutadhee man ba'e sana booddee Finfinnee deemuuf hin jedha raajii waaqayyoon naaf karadhaan jedheen dhugaa ba'ee deebi'ee jecha. Sana keessatti maaltu ture konkolaataa dulloomtu tokko achuma taa'ee namitti bitinaan jennaan konkolaataa roogee tokko biteen ture ishee gurguruun barbaada irratti naa karadhaan jedheen. Naaf kadhatee raajeebbaan inni gurgurama garuu isa utuu hin taane konkolaataa baay'een argasi biratti naan jedhee ameen jedhee fudhadheen deeme. Sana booda sana asii deeme Finfinneen beektu hundi keessan jireenya ulfaataadha. Ani asii deemee gaafa guyyaa 3ffaa mana namaa qaxaramee hojjechuun jalqabe hojii jecha isa kanaaf naa galateeffadhaami. Asii deemee namni Finfinnee keessa galee guyyaa 3 hojii argachuun baay'ee ulfaata. Gaafa guyyaa 3 hojiin jalqabee ji'a tokkoof mana namaa qaxarameen hojjedhee gaafa ji'a lammaffaa garuu waaqayyo hojii mataa koo naaf laate. Ji'a 2 gidduutti hojii mataa koo banadhee hojjechuun jalqabee chaaneen ogeessa mana mukaadhaa farnishariin hojjedha. Hojjechuun jalqabee akka waggaa tokko xinnoo magaalaadhaa in ulfaata. Sana booda garuu mul'ata waaqayyoon naa laateen hojii koo namoonni muraasni beekuu dandeessu. Farnishariin hojjedha TikTokii irratti ani beeksifadhu. TikTokiin hojiidhaan guddachuun in ulfaata. Yeroo ammaatti ani garuu waaqayyo hojii koo naa eebbisee naannoo fooloorsii 120 waliin qabaa hojiin koo baay'ee bal'atee hojii kanaan Itoophiyaa keessatti bakka nuti ergiin hin qabnu onlaayinii waan ta'eef Maqaleetti ergeera, Bahar Daaritti ergeera, Gaambeellaatti ergeera, Bulee Horaatti ergeera. Finfinnee keessa qofa otoo hin taane Itoophiyaa keessa illee iddoo hedduutti hojii keenyatti ayyaana isaa nu dabalennaan iddoo baay'eetti hojjetaa jirra. Yeroo ammaa kanatti hojjetaa 16 of jalaa qaba. Naannoo birrii 250 olii jetti kan hin kaffalu. Isa kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Kanarratti wanti raajiin dubbatan keessaa konkolaataan ichi jedhamee waggaa 2 ho'i kana gidduutti amma waaqayyoon na gargaaree konkolaataa birrii miliyoona 2 bitadhee ittiin hin dhufee jechaadha. Si komachun dandau si tulubunati debise ararado mankamneni si tujirenyaf nambise si komachun dandau si tulubunati debise sabni waaqayyo gooftaadhaan dabalaa galateeffadha.
tole duraan ofii keessan lubbuu keessan jiraachuudhaaf illee yeroo isin rakkisaa ture sana keessatti haalota ulfaatoo gurguddaa gooftaan isin dabarsee sanuun immoo dhukkubsattanii yeroo isin akka duutaniif hospitaala galtanii yaalaa mutu turtanii Waaqayyo garuu karaa nama Waaqayyo raajeebbaatiin isinitti dubbatee dhukkuba sanarraas bilisa baatanii akkuma namni Waaqayyo raajeebbaan dubbatan haala rakkisaa sana hundumaa keessa darbitanii ofii keessanillee of dandeessanii konkolaataa bittu jedhamtanis bitattanii dhibba karaa nama Waaqayyo raajeebbaatiin ergaan hundumtuu isinii ta'ee isin irratti mana keessa hundumaa irratti ta'eera. Sirriidha hundumti isaa naaf raawwateera wanti dubbatame keessaa tokko kana hafeen jiru konkolaattota inni jedhamee sitti fufa tokko bitameera inni kaan isteellaamaan jira. Kanaaf sabni mee harka keessa walitti buusaa gooftaa galateeffadhaa dabalaati. Kennaa xiqqoo tokko fidee dhufeera raajiin akka isaan irraa fudhatanis. Amaliidhaan sabni immoo